Hello, akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii akkam nagaa jirtu fayyuma fayyaa jirtu nagaadha sabni sun warri sun mee guyyaarraa wantoota xixiqqoo wajjin ilaalla isaanis warreen kana tokko afaan oromoo qubeessuu jechuun afaan oromoo qubeessuuf maaltu isin gargaara kan jedhu inni kan biraanii maanni bilbilli akka isin hin jeeqneef maal gootu yoo hojjechuu barbaadan kan biraan immoo liinkii sheer ta'an biraan suuraa fi maal iimoof telegiraam irra kan jiru wantoota akkasii irratti waliin dubbanna. Amma gara maalitti dabarran isiniin jedha gara tokko tokkoon gadi yaasnee bittinsine mincirsine tokko tokkoon keessaa fudhanna. Isin garuu kallattii kanaa wayii tokko jirti ishee kallattii kanaan jirtu san kan iddoon mallattoon suurri kan chaanelii keenya jirtu sana tuqaatii sabiskiraayib godha warri haaraan warri kaan immoo waan hordofaa jirtaniif galatoomaa. Yeroo hundumaa isin hubachiisuuf tattaaffii akka goonu isin iyyuu beektu waan biraaf miti. Hubachiisama deemuuf jechaadha. Isa dhumaarraa yookaan maanni iimoo irratti akkaataa kamitti jechuun suurrii fi suura viidiyoo fi waan garaagaraa kan isin arguu hin barbaanne suura keessan keessatti argama yeroo baay'ee jechuun gaalarii keessa galee argamu kan faayil manaajerii keessan keessa galee argamu. Isa kana maal gootu yookaan suura iimoos ta'e telegiraam gabaabinatti kunooti. Iimoo irraa yookaan iimoo isa kana kunuunsa kana seentu asirraatti na ilaalaa makkaatu asirraatti seetingii seentu jechuun asii piroofaayilii keessatti yeroo tuqxan yookaan aayifoonii ta'e immoo akkana naannoo kanarra jirti san booda asiitti seetingii tuqxu asirraa stooreejii and daataa kan jettu kana tuqxu maanni auto save kan jettu kana kan dubbii qabu auto saving kun ofii ta'uu qaba bakka kanatti ofii ta'uu qaba yoo kun jechuun auto saving kun yoo akka kana on yoo ta'e callisee isin irratti save godha bilbila keessan irratti save godha. An akkasiitti biraan maanni wifi irratti fi internet irratti kan jedhudha. Auto play video fakkeenyaaf kun onidha. Wifi only jechuu dandeessu isini. Kana kun auto playing kun jechuun viidiyoowwan iimoo irratti argitan yoo isin kilik gootan lafee play kan godhu jechaadha. Wifi only rakkaachuu dandeessu kun asumarraan daataa keessanis akka inni isin jalaa hin nyaanne godha. Yoo barbaadan immoo never jettanii ofii keessan qofa yeroo kilik gootan akka inni play gochuu dandeessu. As keessatti akkuma kana maan isiniin jedha telegiraamnis wal fakkaataam asiirraa isii kana seentu ishee iddoo tuqaa sadii kana seentu asii iddoo kana seentu san booda iddoo kana seentan akka kanatti isinii dhufa piroontiniin keessanii ittaansin seetingii kana seentu waan hundumtuu wal fakkaataadha. Yeroo kana kilik gootan akka kana isinii dhufa asumarraan yoo wantoonni piroofaayilii keenya irratti kilik gootan maal argattu hojirraati. Akkuma sila iimoo irratti jedhu asirraati data and storage kan jedhu as kanarra jira. Ishee kana kilik gootu storage usage kunillee antini maal tokko akkara jirudha. Sanas ta'e kana auto save kun auto play rakkina qabu. Automatic download kan jedhu kun kana off gochuu dandeessu. Kana yoo off gootan save intini isiniin godhu jechaadha. Inni akka kana data usage insas inni kun amma akka fayyadamtanidha. Only jettanii asumarraan data save godhachuu dandeessu. Sun automatic download kana yoo cuftan
tokkoon daataa keessan isin qusata. Kan biraan immoo maanni waan isin hin barbaanne daawunlood san irratti hin godhu jechaadha bilbila keessan irratti. Jechuun kan teelegiraamaa baay'inaan mul'achuu dhiisuu danda'a garuu foolder teelegiraamaa yookaan seetingii keessatti ni argitu faayilota seef ta'an jechuudha. Akka kana. Ishii gara mata duree keenya isa itti aanutti yoo dabarru mata dureen keenya inni itti aanu liinkiiwwan sheer ta'an isa kana isinittiin agarsiisan miti jechuun koo wantoota ammaanaaf sheer ta'anidha. Namoonni baay'een sheer gochaa jiran yeroo ammaa fakkeenyaaf kuni liinkiiwwan akka kanaa namoonni sheer namaa godhu. An kaampaanii kookaa kaampaanii maal an qabu seensisaa yookaan immoo Amazon kan qabu. Laan kun namootumatu sheer godheera. Innis maanni iPhoneii badhaafamta birrii aga kana doolaara amma kana maal. Walumaa gala wantoonni onlaayinii warri onlaayinii namaa kennanis akkasitti miti. Yoo argitanii warri onlaayinii namaa kennanis akkasitti miti. Okay. Xiqqoo na eegaa jechuun fakkeenyaaf Amazon kan jedhan kana lafa asirratti argitu. Amazon humni isaa asirratti kunis Amazon paas baay'eedha jalqabni isaa. Kan kanarraatti hubachuu qabdan jalqaba hana Amazon akka inni hin taane. Websaayitiin Amazon www ta'anii yookaan Amazoniin jalqaba. Kun jalqaba kan namaan biraati. Isheen kun kan asirratti isin argitan kan Amazon isinitti fakkaate akka isin goonfamne. Maa inni jechuun amma suura tokko liinkii tokkoon yeroo kilik gootan liinkii sana qofatu mul'ata. Jechuun iddooma suurri sun itti maxxanfametu mul'ata. Kun kana ilaallata malee kan Amazon ta'uu isaa ni ilaallatu. Mee fakkeenyaaf yeroo banamu maal akka fakkaatu ilaala. Jechuun kiroomiitiin yoo banne okay. Deactivate site amma cufameera ture waan ta'eef jechaadha. Maa inni yeroo yerootti jijjiiraa jiru. Asirraa ilaala gaafa jalqabaa asirraati adi'a diisaa top ምናምን slash Amazon Store TV maal akkas jedha yoo kana too maal isiniin jedha too kana edit gochuuf kaane maal akka inni fidu ilaala. Edit yoo goone kanatti deema. Inni kun isa kana. Kan biraa mii kan yeroo dhiyoo fakkeenyaaf kookaa. Walumaa gala sammaa kana qulqulleeffatanii akka dabartaniif maanni kan Amazon Amazon.com ala kuna fakkeenyaaf kuna Amazon.com Amazon irraati ka'eetu itti aanee wanti jechuun peejoota Amazon jala warri jiran itti aananii dhufa irra keessa kanarraati yeroo hundumaa wanti isin hubachuu qabdan jechaadha. Inni kun isa beezii isaati. Itti aansee isheen kun intinii dhufa. Yeroo fakkeenyaaf haa jennu isin as jalaarraatii wayi tokko too bantanii. Amma haa jennu health and maal kana too kilik goone as ilaali. Iddoo kanarratti jalqaba Amazon.com dhufa. Achirra stores and page waan akkasii dhufa. Yoo kan akkasii edit goone ilaalle jechuudha. Walumaa gala waan isin yeroo hundumaa ilaaluu qabdan jalqaba irra inni dhufu isa kan mataa isaati. Achirraati peejii sana jalaati yoo waan biraan jiraate slash jedhee deema. Fakkeenyaaf post ittaanee waan akkasii postii jalaa immoo waan akkasii postii achirraa immoo download fakkeenyaaf download yeroo isin jettan slash download achirraa deemee yoo fakkeenyaaf ex faayila .exe yoo download gootu ta'e yeroo download gochuuf kaatan yeroo ilaaltan download / exe jedhee akkasitti ni jedha. Kuni istaalitti adda baafattan dhugaa soba ta'uu isaa jechuudha. Kan biraa yeroo baay'ee kan kookaa jechuun inni sun jalqaba waan biraa barreesseetu
achirraa kookaa'edha. Kana jechuun maxxansittii sana kookaatiin maxxansanii malee kan kookaa miti yookaan maxxansittii sana kan amaazooniin maxxansan malee kan amaazoon miti jechaadha. Kan yeroo hundumaa awweer ta'uu qabdu. Kana warreen akkasii warreen hattootadha malee warreen isuma dhugumaa nama badhaasan miti. Isteeppii isaa hunduma isaa guuchisee jechuun maal jedhee sheer godhee isa argeera. Bilbilichi bilbila biyya eessaa jechuun bilbila biyya keessaa iyyuu miti baay'een isaa jechaadha. Bilbila biyya biraati. Nuu bilbilaadha immoo jedhu. Yeroo isin bilbilaa jettan yeroo sun kaardii isinirraa kutata. Mata dureen keenya inni itti aanu isa kam ture yoo jettanii mata dureen keenya inni itti aanu akkuma isin sila argaa turtanii bilbilli akka isin hin jeeqne haa jennu amma rikeerdi gochaan jira yookaan bilbiluma irratti rikeerdi gochaan jira. Namni biraan yoo bilbilee na jeeqa yookaan nootifikeeshinoonni akkuma isin argitan waayifaan aktiiviidha. Wantoonni akkas akkasii kun nama jeequ. Maal gochuu qaban? As bilbila keenya yoo lama gadi harkisne bilbila warra oriijinaal irratti lama gadi harkifama warra koppii irratti immoo al takkaa qofa harkifameetu isheen kun dalga akkas kana qofa deemti. Kan warra oriijinaal irratti lama deema akkuma isin argitan kana. Walumaa gala akkas yoo dabarsitan asiitii duunoota distarbii kan jettu kan argitu. Duunoota distarbiin jirti. See duunoota distarbii kana yoo kilik gootan yookaan oon yoo gootan kan oon yoo gootan akka kanatti yoo ibsitan bilbilli isin seenuu waan biraan isin seenu. Jechuun yoo seeniyyuu maa inni as gubbaa irratti utoo homa tokkoyyuu jechuun mallattoo baay'ee xiqqoo wayiitu as gubbaa kanarra isinitti mul'ata yoo ta'e mallattoo xiqqoo wayiitu isinitti mul'ata baay'ee xiqqoo wayii jechuudha. Kanaachi iskiriinii keessan irratti hin mul'atu. Akka kanaatiin duunooti distarbiin waan akkasii fayyada. Kana fayyadamtu jechuu barbaadeeni. Kan biraa asirraa waan xiqqoo tokkotti isinii dabalu. Bilbiloota warra gara ammaa kana tokko biluu fiilter jedhu iddoo kanarratti immoo ayi komfort sheeld kan jedhu kana jira. Kun maanni bilbilichi akka dimismisaa'ee ija keessan irraatii ifa hir'isuuf sin gargaara. Akka kanaatti jechuudha. Yeroo isin isa intarneettan ija keessan irraatii ifa hir'isuuf sin gargaara. Achirraansi jechuun ammaaf hin barbaanne waan ta'eef nanniisa. Kan biraan immoo maanni iddoo barreeffama ishee kana yoo tuqxan achirraa seetingii isa sirreessuu dandeessu. Guutuu haa ta'u immoo haa xiqqaatu jechuun oon ta'eema wantiin kun oon ta'ee akka kanatti oon yeroo ta'u akkuma isin argaa jirtan diimachaa deemaa jira. Amma diimachaa deemaa jira. Akka kana yoo xiqqeessitan baay'ee addaachaa deemaa jira yeroo baay'ee. Kuni galgala waan akkas akkasii ija keessan irratti miidhaa akka hin geessisneef gargaara jedhamee to'an saamsangiin dizaayin godheeru. Inni kan biraa maanni asumarraati anaan isinitti mee darbu mata duree keenya isarraallee yoo ta'u baate asitti waa'ee paawar seevingiiti. Mallattoon kuni jirti. Mallattoon kuni isheen kun jirti paawar seeving moodiin jirti. Al takkaa kilik gootu yookaan yoo ife paawar jechuun hin qusataa chaarjii keessan isin qusataa yoo ifuu baate immoo chaarjii keessan akkuma noormaalii fayyadamtanittidha. Isas iddoo barreeffama isaa yeroo tuqxan kun warra oriijinaal irratti gaana nama isin jechaa jiru. Iddoo barreeffama isaa yoo tuqxan wantoota garaagaraa of jalatti qaba. Akkamitti akka antoni jettan jechaadha amma kan koo parsantii isa kana amsitanii fakkeenyaaf warra kana oon gootanii akka barbaadanitti maal jechuu dandeessu. Appilikeeshinoota kan liimiit godhu ispiidii isaa akka inni hir'isuu maal yoo gootan baay'ee isinii qusata. Yeroo akkas gootan jechuudha. Inni itti aanu sun isa kam ture mata durichi amma gara mata duree keenyaatti deebina. Maal jenneerraa waa'ee afaan oromoo yeroo barreessinuti. Inni kun noormaalii yeroo
afaan Oromoo yeroo barreessinu maaltu ta'a kan jedhudha. Jechuun akkamittiin afaan Oromoon nuu qulqullaa'a yeroo wayii tokko barreessinu. Haa jennu miseejii barreessinu. Miseejii yeroo barreessinu akkamittiin ishee gammadaa ishee kana irratti maal isin jedhe callisee Facebook kan bane Facebook irratti wayii tokko barreessuu barbaanna. Amma yeroo baay'ee ergaanii afaan Oromoo irra kaawwadheen jira. Kanaaf yeroo baay'ee nan dogoggorsu waan ani barreessu. Asiitii kana yoon akkana tuqee akkana ol gutute yookaan kana yoon akkas godhe afaan Oromoo irra naa ta'a. Jechuun kun maa'inni jechoota afaan Oromoo na gargaara. Fakkeenyaaf galaa jedhee yeroo hin jalqabu galatoomii galata waan akkasii naa fida. Isumanni galata waaqaa warri kunillee jechoota inni irra caalaa barreessudha. Yoom wal agarra akkas yeroo godhattan yoo barbaadan jechoonni achirra hin jiru. Wal agarra agartani akkatti isinii fida isin gargaara jechuudha. Kana gochuuf maal gochuu qabdu jalqaba. Steeppiin jalqabaa asirraatii ishee kana tuqxu mallattoo kana tuqattu yookaan immoo karaa dheeraa akka argattaniif jechuun akka ankoo kanatti tarii isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a waan ta'eef karaa gubbaarraa noo seentan seetingii seentu. Seetingii keessaatii dhuftanii iddoo General Management iddoo kanarratti cuqaastu achirra language jira. Keyboard and setting Samsung keyboard and setting jedhanii input language and input kan jedhus jira jechuudha. Iddoo biraa irratti warra kaan irratti wantootuma akkasii input keyboard maal kan jettu kana asirraa cuqaastu. Fakkeenyaaf ani asirraadha kun language and type yeroo asirraa afaan Oromoo fi Ingiliffa jira kan koo. Yeroo barbaadan haa jennu afaan Somaaleetti dabalachuu barbaadanii Somaalee yeroottan kun akka kanatti isinii fida. Akka kana gootu intarneetii xiqqoo gaafata daawunlood isinii ta'a. Hin barbaanne waan ta'eef nan kuffise. Haa jennu Amaariffa Amhaarik ነው። ኦኬ አማርኛ fakkeenyaaf akka kana jettu daawunlood godhattu. Jechuun egaa akkuma kana afaan Oromoo ani amma fakkeenyaaf afaan Oromoo akkuma kana barreesseen Oromoo jettanii yoo barreessitan isinii dhufa. Afaan Oromoo jettan akka kana isinii dhufa. Otoo naa jennu irraa jechuun akka isin argitaniif irraa balleesseen isinii intineedha. Okay, daawunlood ta'ee jira walumaa gala. Daawunlood ta'ee jira. Warra kun warra daawunlood ta'ee jirudha. Warra kaan immoo search gootan yoo ammachuun anaan koo daawunlood ta'ee jira. Kan keessan immoo search gootanii irratti argachuu dandeessu jechaadha. As kanarratti Oromoo jettanii yoo isin barreessitan isinii fida. Achirraa ishee kilik gootanii akkuma kana mallattoon kun jirti. Iddoo ishee kana yoo tuqxan kilik isinii ta'a. Kana tuqxan daawunlood gootu afaan barbaadan sana jechuudha. Itti aansee maanni wanti isin gochuu qabdanii erga akka kana filattanii booda kuni tartiiba qaba. Isa kamtu maal akka ta'u intini jettu jechuudha. Barbaadan maanii jettanii kan asirraati kamiin akka isin barreeffamu intini jechuu dandeessu. Amma maanni kan biraan immoo al takka immoo jechoota isin hin barbaanne yeroo intiniin keessan barreessu jira. Yeroo bilbilli keessan jechoota isin hin barbaanne barreessu jira. Isheen maanni auto replace kana. Auto replace afaan Oromoo yookaan Ingiliffarra yoo keessanii haa jennu kan Ingiliffaa on ta'ee jira. Yookaan kan nuti afaan Oromoo on ta'ee jira. Amma isuma silaa barreeffama silaatti hin deebi'u.
Yoo malagarra jedhee otoo yaadu mاشي otoo yaadu tiniin oon ta'eera maanni mاشي okay other place afaan oromoo irraa balleessinee ingiliffuma isaarra keenya jechuun normaal otoo yaadu kanuma afaan oromoo naa fidaa jira kan koo jechuun dura afaan oromoo irratti seet ta'eera waan ta'eef jechuudha. Yaanni isaa okay predictive text yep spell check okay warra kanatti oon ta'a yeroo baay'ee. Yeroo isin jechoota akka kana barreessitan walumaa gala ofiisaa bakka buusa. Yoo maaliin taane ta'e yoo warreen kun amma warreen ammaa kuni yoo oon taaniiru ta'ee jechuudha. Auto replace kana auto check warra kana cuftu. Walumaa galaan kan irraan alaama afaan oromoo irra keessanii auto spell check afaan oromoo irra qofa godhachuu dandeessu. Akka kanaatiin language keessan fooyyessuu dandeessu. Inni biraan maayinni afaan oromoo sirriitti fooyyessuuf jechoota afaan keessan keessatti tilmaamaa. Keenyaaf laga bu'een galee jechuu barbaaddan amma laga gabaabaadha kun laga afaan keessan keessatti tokko akka sedhee barreessa tokko lagaa jedha. Eesh amma bu'een galee jechuu barbaanne miti namoonni tokko akkasitti barreessu bu'een malee kun bu'een hin jedhu. Kanaaf afaan keenya keessatti yaadaa harka keenyaan immoo yeroo barreessinu tilmaamaa isa barreessine dubbisaa sirriitti keessatti akka kanatti maal jechuu qabna. Wantoonni kun isin gargaaru jedhamanii wanneen biraa fi kanneen kan fakkaatan yeroo hundumaa argachuuf chaanala keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jenna. Akka kana bilbilli akka isiniin jeeqneef don't disturb kan jedhu kilik gochuu qabdu isiniin jedhee leenkiiwwan share ta'anii badhaasa maal jedhan immoo dura dabarsitanii eenyurraati ka'umsi isaa maalirraa kan jedhu sirriitti ilaaluu qabdu jennee imoos ta'e telegiraamni suuraa bilbila keessan irratti akka kuusneef maal gochuu qabdu isa jedhuuf immoo setting achirraa storage and data maal kan jedhu san keessatti auto save kan jedhu off gochuu qabdu jedhee qubeessuuf immoo language and input kan jedhu san jijjiirrachuu achirraa immoo qubee immoo ofiisti sirriitti maal jechuun barbaachisaadha jedhee kanuma jennee galatoomaa isiniin jennaa. Viidiyoowwan kan kana fakkaatan yeroo hundumaa qabannee isiniif dhiyaanna waan ta'eef nu hordofaa. Galatoomaa.